Hai, shalom, shalom, shalom. Nagaan waaqayyoo iddoo jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu. Akkam nagaa keessanii, anis nagaa kooti galata waaqayyoo. Har'a immoo barumsa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira jechuudha. Barumsi kun appilikeeshinii baay'ee isin fayyada jedhee yaadu. Appilikeeshiniin kun baay'ee isaa isin fayyada. Seera ittiin fayyadamaa jechuudha. Faayidaan appilikeeshinii kana baay'ee iskiriinii silkii keessanii irratti fakkeenyaaf silkiin keessan hin balaqqeessaa yeroo baay'ee isinitti ifa jechuudha. Laayitiin isaa yeroo dabaltanis yeroo hir'istanis baay'ee isaa isinitti yeroo balaqqeessa'u rakkina ija keessan irra fiduu danda'a jechuudha. Rakkina ija keessan irratti yeroo fidu minaatsirii nu barbaachisaa, minaatsirii hin barbaadaa, silkii ilaaluuf minaatsirii malee silkii ilaaluu baay'ee hin danda'u jettanii yaaduu dandeettan. Appilikeeshiniin kun bootaa minaatsirii isiniif hin bu'a amma tokko isin gargaara jechuudha. Appilikeeshiniin kun bifa laayitii hedduuf keessa laayitii gara 4-5 akkas oluuf keessaa qaba jechuudha. Appilikeeshinii kana eessaa akka argattanii fi eessaa akka buufattanii itti fayyadamtan dhumarratti isinitti mul'isa jechuudha. Eessaa akka buufattan. Akkasumas baatirii silkii keenna hin qusata. Baatirii silkii keenna hin qusata yeroo itti fakkeenyaaf onlaayinii bantan baatiriin silkii keessanii baatirii silkiin keessanii hin dhumata, hin deema. Agas hin hir'ataa deema baay'eesaa. Qannasaa isin jalaa deema jechuudha. Sanii fi appilikeeshiniin kun kanneen baatiriifis isin fayyada, laayitii iskiriinii keenyarra nutti balaqqeessa'us hin dadhabsiisa jechuudha. Kanaaf appilikeeshiniin kun baay'ee isin fayyada. Buufadhaa. Warroonni chaanaalii kootiif addisii taatan sabskiraayib, laayik, sheeriin na daggafaa. Akkasuma viidiyoo kana daqiiqaa hamma dhumaatti jechuudha. Hamma dhuma ilaaltaniillee fixuun isin dabbaris hamma dhumaatti ilaalaa. Hamma inni dhumachuu danda'utti daqiiqaa 5 ol laaluu qabdan biyaansi deeggarsaaf jechuudha. Isa kanaaf sabskiraayib, laayik, sheeriidhaan na gargaara. Obboleeyyan koo baay'ee isaa isin jaaladha. Appilikeeshinii qabadhee isiniif dhufe kun kunoo isa kana jechuudha. Appilikeeshiniin kun isa kana baay'ee isaa isin gargaara akkuma isiniin jedheedha. Bargiti anis itti fayyadama jechuudha. Sirriitti itti fayyadama. Kanaaf appilikeeshinii kana seeraatti fayyadama. Amma barumsa qabadhee isiniif dhufe kana akkami akka fayyadamuu dandeettanii fi eessaa akka argattanis kan isin barsiisu ta'a jechuudha. Na faana ta'a. Appilikeeshiniin kun jalqaba akkuma buufattaniin yennaa keessa seentan akkanatti seentan jechuudha. Yeroo seentan gubbaa kanarratti oofii fi oonii jira. Jechuudha. Yeroo seentan dirqama oonii godhuu qabdan. Oonii godhuu qabdan jechuudha. Dirqama oonii godhuu qabdanii. Appilikeeshinii kana akkanatti oonii godhuu qabdanii bootaa xiyyaa isiniif kaayisanii irratti tuxxanii seentan appilikeeshinii kana yeroo seentan jechuudha. Yeroo appilikeeshinii kana seentan bootaa oon jettu kanarratti al tokkoof yoo tuxxan biyaansi akkanatti kalariin hin jiranii gara jalaa kanarra kalaroonni isin irra deeffachuu dandeettan hin jiran. Kalariin bifti isaa akkasuma bifa torba qaba. Appilikeeshinii kana kunooti akkasii yoo seentan bifa kanni irra maxxartan bifa isinitti lurre jechuudha. Hinnaa deeffattan bifa fakkeenyaaf yeroo baay'ee bifa diimaa kanarra deeffachuun baay'ee xiqqoo natti tola. Yeroo seentanii kaataniin boodatti akkas isiniif kenna piresentii jechuudha. Bifa keessan sirriitti laayit akkam akka qannasuu dandeettan. Akkanatti seentanii yoo jettan biyaansi dirqama yoo halkan ta'e ammootu 85 akkas irra kaachuu qabdan. Yeroo halkan seentanii fayyadamtan jechuudha. 86 torba akkuma isinitti tole 90 godhachuu dandeettanii akkuma isinitti tole kaachuu dandeettanii. Appilikeeshinii kana erga akkasii keettaniin booda kalarii barbaadda irra kaachuu dandeettanii bicaa kana diimaa akkasuma boora kana kanneen bakka isuma kanneen qayyaraa irra kaachuu dandeettan. Baay'ee kalarii isinitti tole kanneen keessaa maxxartanii irra kaa'attan jechuudha.
akkasitti erga irra keettanii persentii isaa akkasitti barbaadan 95 irrallee godhuu dandeettanii barbaadan 90 irrallee akkuma isinitti tole irra deeffachuu dandeettan maxxarattanii jechuudha appilikeeshinii kana. Yeroo baay'ee halkan ammoo yeroo fayyadamu yeroo baay'ee an filannoon kiyya garuu dhugaa dubbachuu wayya 89 akkas 89 irra kaadha 85 89 irra kaadha jechuudha akka maraxatti. Yeroo kitaaba dubbistanis yeroo waan baay'ee dubbistanis baay'ee isin qannasaa akkasuma fayyadamuu dandeettan. Appilikeeshiniin kun baay'ee isin fayyada. Obboleeyyan jaalattaniifis share godhaa, like godhaa, subscribe naa godhaa, na jabeessaa, na duukaa dhaabbadhaa. Guddaa isaa isin jaaladha obboleeyyan koo. Guddaa isaa isin jaaladha jechuudha obboleeyyan koo. Na gargaaraa, na daggafaa. Wama hundumaanuu walaa gargaaru walaa daggamnu. Kanaafi duudhaas wantoota barbaanne hundumaanuu walaa daggamnu obboleeyyan koo guddaa isin jaaladha. Appilikeeshinii kana eessaa akka argattan kan isin mul'isu ta'a jechuudha. Appilikeeshinii kana nafaana taa'ee isaa akka buufattan isinitti mul'isa. Kanaati appilikeeshiniin kun Google Play keessaa argattanii Google Play keessaa tuuxxanii seentan jechuudha. Erga seentanii appilikeeshinii kana erga achi keessa seentanii kunuuti maqaa isaa gubbaa irratti xiyyaan isiniif kaa'ee jira. Qara waan barreesseeruu fi xiyyaan isiniif kaa'ee jira jechuudha. Appilikeeshiniin kun kunoo isa kana. Appilikeeshiniin kun kunoo isa kana. Appilikeeshiniin baay'ee isin gargaara. Appilikeeshiniin kun maqaa isaa isa kana. Kunooti bilbilaa jira. Kunooti isa kana gara jalaatti ammootu jalqabarra jira jechuudha. Asitti ammootu kunoo. Isa kanaafi kunoo asitti kana appilikeeshiniin kana jechuudha. Isa kana buufattanii hojjettan baay'ee isin gargaara. Sirriitti itti fayyadamaa, seeraa itti gargaaramaa isiniin jira. Sirriitti itti gargaaramaa obboleeyyan koo akkasuma guddaa isaa isin jaaladha. Appilikeeshiniin kun erga seentaniin booda inni install isiniin jira. Ana immoo waan qara buufadheeru ofii open naan jedheera. Inni install yoo isin gaafate install gootanii achiin booda gadi buufattanii isa keessa seentanii akkan isin mul'iseen seeraan haala saniin itti fayyadamtan jechuudha. Kanaaf obboleeyyan koo guddaa isin jaaladha. Warroonni addisii taatan subscribe, like, share na gargaara. Kana boodas torban keessatti si'a 2-3 4 appilikeeshinii isin gargaara isin fayyada jedhu qabadhee tan isiniif dhufa. Kanaafi gooftaan isin wajjin haa ta'u. Iddoo jirtan hundumatti nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkasumas isiniif haa ta'u. Naaf jiraadhaa. Guddaa isaa isin jaaladhaa. Baay oolmaa gaarii isiniif haa ta'u. Wae madiga kenima